Allahu Akbar. Namni maqaan isaa Abdii Dadar jedhamu qarshii 500 sagantaa eebba albama Ustaaz Anas Muhammad Idris karaa live TikTok Dr. Asleddin Muhammad irra gaggeeffamaa jiru irratti arjoomee jira. Kana malees obboleettiin teenyaa tan eega islaamummaatti dhufee guyyaa 10 jettuun Abdii Dadariin nan dorgomaa jechuudhaan haga ammaatti abdii kan dursaa jirtu yoo ta'u, namni keenyam wal jaalachuu fi wal jabeessuu wal tumsuu gaafa baruum waan akkaan nama gammachiisuudha. Eeyyeen dhugumatti namoota jajjabaanuuf jecha qabsaa'aa turan kan nuuf jecha aarsaa kafalaa turan kanneen akka Ustaaz Anas Muhammadii fi qabsaa'ota biroollee tumsuu fi jajjabeessuun dirqama nurra jiru malee wanta akka tolooltummatti ilaallu miti. Hawaasa keessatti namoonni jajjabaan yeroo hundan dhufu gaafa dhufe immoo abbaatu kunuunfatama. Jajjabaa akka isaanii namoota hamilee ummataa yeroo hunda mooraalii ummataa jabeessan kan hawaasa wajjin dhaabbatan kan rakkinni hawaasaa isaan quuqu akkanaa tumsuu keessaniif galatoomaa jenna. Abdii Dadarii fi obboleettii teenyaa tan gara islaamummaatti dhufteenis galatoomaa jennaaniin hundi keessan hawaasni keenya hundi galatoomaa isiniin jennam. Hawaasni keenya akka Ustaaz Anasiin jaalattan akka Ustaaz Anasiin kabajjan iddoo guddaa akka kennitaniif hubannee jirra. Hawaasa qaalii akkanaa qabaachuun ni'imaadha. Baga hawaasa kanarraa dhalanne nu jechisiiftanii jirtan rabbiin isinirraa haa jaalatu isiniin jennam. Hawaasa keenya erga Ustaaz Anasiin utubne erga Ustaaz Anasii wajjin dhaabbanne jajjabaan akka isaa duubaan akka biqiluuf arraa shaaraa keenya jirra jechuudha. Rabbiin namoota akka isaanii umrii nuuf haa dheeressu jajjabaa akka isaanii immoo rabbi nuuf haa heddummeessu jenna. Yeroo hunda wal tumsuu aadaa haa godhannu, waliin haa dhaabbannu, wal wajjin haa tumsinu, haa wal kunuunfannu jenna. Galatoomaa ulfaadhaa wayyuumaa barakadhaa.